kijiba sobaman kana wayyaaneen biyya bitaa turte abiyyi faallenerra tooftaa kana fayyadaman kana amantanii ilmaan Oromoo dhagaye Oromoo jaarmaa siyaasaa hin qabdu abadan irraa murtanii caayaa minaamin takkittiin isii faayidaan qabdu warri amma jiru takkittii irraa abdiin kaatina nama siidu sii ajjeefamu abboo rabbii jedha du'a nurraa dhaaba jaarsi biyyaan jiru abbaan gadaan jiru abbootiin amantaan jiru hunduu warra garaati ana isinii maami takkittiin isii kanaaf Oromoo wanni ati qabdu tokkummaa kee ka sibiila caala jabaatu san dhumate Itoophiyaa hirriiba dhogguu qabda Itoophiyaa nagaa dhogguu qabda Itoophiyaa keessatti Oromoon fincila kaasuu qaba fincila kana boodatti hin deebina abadan zoofi zoobar akkanaa nu sajjeesaa jiranii misi akkanaa nu siftaa jiranii sii wata kan godhii sii mana taa'u jiru mana dhufanii mana si dhuqwanii balbala bani jedhanii si fixaa si ajjeesaa si yeetaameessaa jiran ummata kanarraa abdii ummata kamirraa abdii eegtan duuba kasini dubbatu hin jiru adiinuu Amnesty International adii si dubbata dhimma kee waa'ee biyya keeti ifi biyya bulcha jedhee deema waa'ee keen dubbatu ibsa jennoon baasu amma osoo baastanii illee hin dhageenu laal erga waraabessi tare ibsa jennoo sin nu baastan miidiyaa irratti dubbattan mangistiin waan akkana dhaabuu qaba minaamin madarakii walitti dabbaramne akkana goone minaamin takkittiin keessan bu'aan qabdan takkittiin keessan warri jaarmee siyaasaatiif takkittiin keessan bu'aan qabdan sa'aatii amma kanatti saa Oromoo fayyaduu qabdanitti hundi keessan fayyadanii jirtan amma ammoo lugaama keessa jirtan hidhaa keessa jirtan namni hidhaa keessa taa'ee kakka Mandeellaa faan Mahatma Gaandhii faan mirga ummata isaatiif falma sodaa tokko malee jechuudha akkanatti Mandeellaa faan ummata jiraa bilisa baasan sodaacha seera fedhe miidiyaa abiyyi seera miidiyaa jedhee si baasee san sodaata no ummata dhumaa jiru kana itti gaafatamummaa qabdanii ummata kana gabrummaa isa dhumaa jalaa akka inni ba'u Oromoo tokko godhaa walii qaba ummanni Oromoodhaa qabsoo wal fakkaataa amma duraa geggeessuu qaba Oromoon biltsiginnaa torbaan guyyaa takkatti Itoophiyaa keessa baasta kana booda biltsiginnaa wajjin firoomuun biltsiginnaa filadha jettee socho'uun abadan iftaan booda mootummaan hin jiru fincila kee geggeessuu qabda mootummaa si fakkaatu dhaabbachuu qabda kana ammoo warri osoo bilisoomne kana booda yoo Oromoo kana booda mootummaa sirna biyyi kufe lala abaa'oo amma jirullee kaafollee jaarmeenni takka Oromoo siin taatu jaarmaa si fakkaatu ka qeerroo fakkaatu haaraa isaa dhaabbattu malee duris lallabaa turre jaarmaa haaraa dhaabaa jenne jaarmoonni amma jiran Oromoo bulchuu ceesisuu dantaa Oromoo tiksuu hin danda'an hegeree Oromootiif yaaduu abatanii hin danda'an achilum hegeree Oromootiif hin danda'an dantaa uummata Oromoo tiksuu hin danda'an Oromoo dhaabbachuu hin danda'an no arabaaki hin jiru kanaafuu Oromoo dammayxee kaatee hidhattee ka hidhachuu dandeettu hidhattee biltsiginnaaf keessaa baasuu qabda takka Oromoon bakka jiru fincila kaasuu qabda lama basaastuu ganda keessa deemtee basaastu poolisoota ganda keessa deemanii nama qaban tooftaa fi tarsiimoo keessan fayyadamtanii adaba itti godhuu qabdan yoo barbaachises tarkaanfii irra fudhadhaa isa kana ajjeessaa jiru namni tokko magaalaa fakkeenyaaf galamsoo keessatti yoo waa basaasu ta'e galamsoo keessatti nama 10 ajjeesu usubii yoo tishala yoo inni tokkichi du'ee namni sagalaaf yoo kanaafuu ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanii ilmaan Oromoodhaa obboloota keessan du'aa jiranirraa du'a dhaabuu danda'uu qabdan boo'icha imimmaan haadha Oromoodhaa qorrisiisuu qabdan abbaa Oromoo bohuu arginee bar goonni abbaan Oromoo dhale bohuu arginee bar haadha Oromoo gadaamessisi yoom qorra yoom hafuura argatti kijiba soba biltsiginnaa abiyyi deemuun Oromummaa Oromiyaa jilbiisachisuuf tooftaa jijjiiratee duguggaa sanyii gochoota shukanneessoo gara jabinaa sirratti raawwataa jira waan si jibbuuf odoo si jalatti sin ajjeesu odoo abiyyi hin beekne poolisii si ajjeesa ajajaa waraana waliigala isa Birhaanuu Juulati ilmaan Oromoo abiyyi fixuuf ati asii goofandimii bantee mallaqatti qicca
Goofandimin ummata Oromootiif rakkoo irraa furuu hin danda'u. Rakkoo faamilii tokko furuu hin danda'a. Faamilii lama sadii furuu danda'a. Rakkoo Oromoo akka walotti akka walii galatti furuu hin danda'u. Kan nu baasu kana booda fincila qabsoo dhumate. Kana booda Oromoo wanni illee asirra beesinitti dubbadhu hin jiru. Oromoon wal dhagahee, wal dammaysee, wal caqasee yoo tokko Harargee keessaa eegale Baalee itti qabachuu qaba, Arsiin itti toruu qaba. Shawaan, Gujiin, Wallaggi hundu bakka hundaa girgirii itti buusaa. Mootummaan kun laal rereeqqisaa ifiin jiga. Gaafa jiga immoo mootummaa si fakkaatu dhaabatte. Warra amma jiran kana takkitti dullootaa fi maarree kana xaragaa kanarraa. Never hin ta'an. Ahoonum takka hin ta'an jedhe hin ta'an namni kamuu. Kanaaf Oromoo baay'ee tokko dallannee jirra, aarree jirra. Tarkaanfii ilmaan Oromoo irratti Abiyyi fudhachaa jiru. Jibbiin seenii ilmaan Oromoodhaa jibbu. Tuffiin ilmaan Oromoodhaa tuffatu. Roorroon ilmaan Oromoo irraan geessaa jirutu akkanatti nu dubbachiisa. Oromoon kana booda boohuun nurraa dhaabbachuu qaba. Imimmaan kee kana booda qorruudhaaf carraa kee kadhumaa fayyadame. Carraa kee nyaatamtee jirtu Oromoo. Tabaltaan pilaan B fayyadame. Pilaan N kee nyaatamee jiru qumaar tabaltaan Oromoo. Kana booda akkaataa itti nyaadhamnetti. Kanarraa barnoota laal bara mangistuu barnoota fudhachuu dadhabne. Bara 91 yeroo mootummaa ce'umsa wayyaanee barumsa fudhachuu dadhabne. Ammallee kan dhumaasii ta'uu qaba. Kana booda yallam. Kana booda ifuu hin amanin nama biraatii ifii keeti. Nama qabsaa'ee sibiilii soomse. Isa yuun amanin. Nama sibiilii soomse ilaa qabsaa'ee ka sibiilii soomse sun borga nama diktaatara sitta. Akkan Istaan Maandeellaa fa'a namni fedhii fi jaalalaan aangoo uummatatti kenna laa akka Mahatmaa Gaandhii fa'a uummata isaanii yoo bilisa baasan aangoodhaafi miti hoo aangoo uummata dimokiraasii biyya teessa kana booda kaayoon kennaa isin geenne asiin isin gahuudha hoo kana booda isin jedhanii biyya fuudhanii itti kennan biyya yeraa dimokiraasii kenna hoo yoo tokko ana qabsoo hin bu'u achi. Kana ilmaan Oromoo warroota ajjeefamanis Rabbiin jannataan isaan haa qananiisu. Maatii firoottan ahlii isaanii ilmaan Oromoo hunda Rabbii sabrii jajjabina isin haa kennu. Eega Oromoo wal sabbarsiisuun aadaa kenna mira wal sabbarsiisaa wallaahi. Maaliif ajjeesuu hin beeynu yookaan mootinuu tarkaanfii fudhachuu hin beeynu ima boonna. Abbaan fedhe waan fedhe isin haa jedhu. Kana booda Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa nageenyi jiraachuu qabu. Oromoon ajjeefamaa, Oromoon du'aa ilma isaa gayoom awwaalachaa deemaa kana qofa gaafii na ta'an. Oromoon bakka jiru hidhatee jabaatee tokkummaa isaatiin ka'uu qaba isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa meefiti takka sirba Kadir Seeyisan isin affeeree isin biraa deeman. Abiyyi jechuun namni akka Abiyyi Oromoo tuffatee hin jiru. Namni akka Abiyyi Oromoo xiqqeessuudhaaf halkanii guyyaa dalagaa jiru hin jiru abadan isinitti himati. Warri dhugaadhaan qabsaa'e artistoota dhugaa isinii banna jechuudha. Dhugaa. Warra artistii Ismaayyoo Muusaa qabsoo ati dharratti taphattu kanarratti hidhaa waggoota 8 hidhame booda miidhaa maneedhaa keessatti sirratti irra geenye oppiidoon mataan isii irraan geetten wareegame.
ilmaan isaa yataamaa godhe jechuudha. Qabsoo tanarratti ilmaan isaa bittinneesse. Namni qabsoo kanarratti maatii isaa hin bittinneessin ilmaan isaa amma faa barlaayii magabbeenu fixaa yataamaan godhaa jira. Ka afur guddisu, ka sadi guddisu. Yoo dadhaban rabbii iyyatanii mire nu tayyaara nu moosise nu walaboomsi. Jechaan hamilee nu cabsee karaa nun deebisu. Igana malisu falmata lakkisu. Idami ajechaan hamilee nu cabsee karaa nun deebisu. Bilisummaa igana malisu falmata lakkisu. Gabrummaa jalatti Oromoon itatu hamma bilisummaa bu'uura seensu. Bilisiginaa as jalaa siin baasala bilisiginaa dhiiba takka bilisiginaa mana kiyya nufina ummata najisa bilisiginaan najisa la sareedha osoo torbanii kan illee hin taaroftu. Nimoona irreenu tayyaara nu moosise nu walaboomsi. Qabsoo qofa furmaanni Oromoodha. Qabsoo qofa. Nu walaboomsi. Artistoonni warra akkanaati malee warra kaaree 500 700 Oromoo gurguratu. Rabbiin zamana akkanaa keessa nu dhalche akka nu uumamne jechuudha. Zamana kana bara artistiin tokko ka garaa buluun jiru bara takkana gartanii bara qorichaaf sochii goota turan hundi isaanii warra yeroo kana ture jechuudha. Raayyaa abbaa mancaafan warra zamana kana qabsaa ture. Har'as sabboonummaa amantaatii fi sabboonummaa Oromummaa isaa walqixa qabatee akka deemu seenaa inni haasa'u laala akka dhadhan nama seena. Qabsoo kana meeqatu itti baqa kun itti baqnee lubbuun teenna habaatu jechaa jira. Qabsoo kana irratti meeqa takka lubbuun ture gama tarkaanfata. Mudhii jabeeffadhe hidhaa fi ajjechaan guutuu lubbuu goote. Hirkannaa aga falmannaa dhimoona. Irreenu tayyaara nu moosise nu walaboomsi. Irreenu tayyaara nu moosise nu walaboomsi. Oromiyaan ni bilisoomtillee ni walaboomtillee. Warri manaama isinii fakkaate arguuf teessan arguuf jirtan. Oromoon hin argitan hanga dhumatti abadan kana booda nafxanyaa wajjin nooni gooshe namni nafxanyaa wajjin nu bulchuu barbaadu achuma laal gondariin dhaqqa kana booda abbaa fedhe qabsaan Oromoo fedhe ijaaru wajjin dhufee ni gooshe no Itoophiyaa iyyuu hin barbaannu nu bakka nuun taatu Itoophiyaan. Oromoon obbo Liban Waaqoo jedhee bara jabaatee hidhatee Itoophiyaa san bittinneessuu qaba jedhe gaafa Itoophiyaa bittinneessu qofaatu Oromoo nagaa kennaa dhumatee bara. Kun kaan jala Tigree ergama kun Amaara jala shanaafata kun kaan Borganama kun Sumaalee jala Ogadammoo kaan jala hin barbaannu. Oromoon jabaatee ka'ee falmatee biyya isaa tana bilisa baasee nagaan keessa jiraachuu qaba. Abbaa fedheef kabachiisee jechuudha. Abbaa fedhe. Kanaafuu rabbiin mootummaa nama nyaataa nafxanyaa Abiy Ahmadiin rabbiin nurra haa kaasu. Diina Oromoodhaa ilma Minilik
ilma Teediroos ilma Haayile Sillaasee beertanyinnet Oromoo nasaan nasa jedhee naannoo Amaaraa deemee afaan baasee